godina Harargee baatti aanaalee gammoojjii lafa bal'aa qaban garuu waggoottan darban osoo hin misoomin hafan keessaa aanaan Mayyuu Mulluqqee isa tokko yoo ta'u bara kana garuu lafti hektaarri 4,028 qamadii jallisii boneen misoomaa kan jiru yoo ta'u qonnaan bultoonni aanichaas bu'a qabeessummaa isaa daraan dabaluuf wayitammaa kunuunsaa jiru. Abbummaadhaan harama nutiis nama bakkatti nama 70 ulfatee jira amma kilaasa tokko faana keessa amma yeroo dura boqqoo biqilaa san kunuunsaan si dibdi jechuudha. Yeroo lammaffaarratti oliitus wanti isa deemtii osoo tumeettuuti booda maal si garsiifti isin ni dubbatti qamadiin amma kun kaan isin ijaan agartan kana jechuudha. Amma hin gargaaramnu amma booda humna namaa qabna biyya qabna kanaaf ni hojjannaa keessaa baanaa jedhanii mootummaan keenya lafa tanarratti nu hojjechiise haramni keessa jiru ni kunuunsina ni haramna ni obaafna xaawoo sirriitti calla guddiftutti goone hojjechuu jirra. Amma booda nama nu duubaaf ni barsiifna malee namni nutti himu mootummaa keenya cinaa dhaabbannee ni dalagannaa nuti humna baay'ee qabne inneeti abdii qabna bara dabrillee garuu toora kintaala 20 wayii takkaan oomishee yeroo san hin beeku jechuudha naaf tokkoffaa waan ta'eef har'a garuu sanii ol caalaaniin fideetiin hojjechaa jira. Haaluma wal fakkaatuun aanaa Qumbiittis lafti hektaara 4,338 qamadii jallisii boneen misoomaa kan jiru yoo ta'u qamadii misoomaa jiru kanarraas callaa gaarii argachuun nyaataan of dandeenye gabaaf dhiyeessuun akka danda'amutti kunuunsa isaarratti xiyyeeffachuun hojjetaa jirra jedhu qonnaan bultoonni aanichaa. Paampii gurguddaa kana nuuf fidee paampii kanaan fayyadamnee paampii kanaan amma isii kana oomishaa jirra. Ni haramnaa dawaa isiin barbaaddu itti goonaa xaa'oo itti goonaa kanaan fayyadamaa jirra amma. Aanaalee godina Harargee baa 20 keessatti lafti hektaara 32,356 qamadii jallisii boneen uwwifamuu kan himan itti gaafatamaan waajjira qonnaa fi qabeenya uumamaa godinichaa obbo Geetaahun Nigaatu godinichatti muuxannoo waggoottan darban daraan dabaluun wayitammaa oomishni qamadii jallisii bonee sadarkaa abdachiisaarraa kan jiru ta'uu fi oomisha kanarraas callaan kuntaalli miiliyoona 2.4 kan eeggamu ta'uu himani. Bara kana akka godina Harargee baatti lafa hektaara 26 ol facaasuudhaaf karoorfannee turre hanga ammaatti 32 ol yookaan parsantii 125 yeroo ammaan kana faca'ee jira. Sadarkaan lafti ammarra jiru sadarkaa 3 irra jira. Tokkoffaan sadarkaa gogiinsa irra jira. Lammaffaan sadarkaa ilillii irra jira. Sadaffaan immoo sadarkaa xaa'oo adiitti naquu irra gahee jira jechuudha. Akka walii galaatti yogguu ilaallu bara kana muuxannoo barnoota lamaan sadan kana arganne giddu galeessa goonee bara kana immoo bal'isne aanota 20 keessatti qamadii kana facaasaa jirra. Sadarkaa haamurrallee warri gahee jira. Guyyaa 2-3 booda aanuma mayyuu kana keessatti maashiniin borni seena aanaa asuma araddaa kana irratti immoo haamiin isaanii jalqaba jechuudha. Kanaaf qamadiin bara kana jiru akka walii galaatti yogguu ilaalle baay'ee abdachiisaadha. Godina Harargee baa dabalatee naannoo Oromiyaatti bara kana sochii qindaa qamadii jallisii bonee godinaalee 21 keessatti gaggeeffameen lafti hektaara miiliyoona 1 ol qamadii jallisii boneen misoomaa jira kan jedhan itti aanaan hoogganaa biiroo qonna Oromiyaa obbo Bariisoo Fayyisaa gama kanaan bu'aa caalmaa ta'e argamsiisuufis kunuunsii fi hordoffiin gaan taasifamaa jiraachuu dubbatu. Godinaalee keenya 21 qabnu hunda keessatti kan karoorfannee akkasumas immoo yuunivarsiitiiwwan keenya keessatti muraasa sanyii baay'ee irratti hojjennu jira magaalota keessatti hojjennu jira garuu immoo godinaalee 21 keessatti bifa addaatiin hektaara miiliyoona 1 karoorsine fakkeenyaaf hektaara godina Harargee baharatti hektaara 30 ol karoorfanneeti kan socho'aa turre yeroo ammaa kana karoora isaaniitii olitti raawwatanii jirani akka naannotti solaallu hektaara karoorfansanii olitti parsantii 109 yeroo ammaa sanyiin uwwisuu dandeenya irraa. Qamadiin bonaan in misoomu ilaalcha jedhu cabsuun milkaa'inoota argaman itti fufsiisuuf akka naannoo Oromiyaatti galteewwan qonnaa barbaachisootaan qonnaan bultootaaf dhiyaachaa jiraachuu kan himan itti aanaan hoogganaa biiroo qonna Oromiyaa obbo Bariisoo Fayyisaa kanaanis bara kana paampiiwwan 40,000 qonnaan bulaa bira ga'uu himuun ammas gama kanaan xiyyeeffannoon guddaan kennamee hojjetamaa jiraachuu dubbatu obbo Bariisoo Fayyisaa. Galteewwan qonnaan malu keessa callee guddistuu sanyii makanaayizeeshinii biroo keemikaalota akkasumas bishaan paampiiwwan adda addaa dhiyeessuu irratti xiyyeeffannee hojjenna waan ta'eef kun daran qonnaan bulaan keenya hojii kana akka inni simachuu danda'uu fi ogeessi illee waan ta'e hojjechuu danda'u waan godheef fuudhannoo deemee ciitidhannee kana qabachuu hin dandeenya jechaadha. Xiyyeeffannaa sirrii kennaa fi baajata sirrii irratti ramadaa akkasumas immoo hirmaannaa uummataa as keessatti daballee hirmaannaa qaama adda addaa as keessatti daballee waan deemaa jirruuf hiikkachaa deema baraa baratti inneeti amannaa akkasitti hojjetamaa jira.
Misoomni qamadii jallisii bonee akka biyyaatti qabamee naannicha keessattis hojjetamaa jiru galma barbaadame bira akka ga'uu fi qonnaan bulaa dabalatee hawaasni hundi kunuunsa isaa irratti tumsa taasisuu akka qabu biiroon qonna Oromiyaa yaamicha taasiseetii jira.